Tikesani, congratulations, Mundum Tikesani, congratulations, Mundum Tikesani. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfina bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu eebba barattoota mana barnoota Buuroo Boruu Sheek Bakree Saphaloo lammaffaa magaalaa Boroodaatti argamu isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Eebbifamoon keenya baala Tikesanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii. Congratulations Mundum Tikesanii, congratulations Mundum Tikesanii. Dura buutuun mana barnoota Buuroo Boruu Sheek Bakree Saphaloo lammaffaa magaalaa Boroodaa kan ta'an barsiiftuu Masarat Dajanee barattootaa fi maatii barattootatiin baga gammaddan jechuudhaan ergaa isaanii dhaammataniitti jiran. Jirtu baga gammaddan baga guyyaa har'aa kanaan isin ga'een isiniin jedha. Barattoota keenya bara 2017 mana barnoota Buuroo Boruu Sheek Bakree Saphaloo lammaffaa laffaanii baratanii bara kana immoo bara dhufuuf kutaa tokkoof qopheessineef baga isiniin ga'ee baga gammaddanii baga guyyaa har'aatiin isin ga'ee isiniin jedha. Akkasuma sagantaan keenya akkasuma tartiibaan itti fufaa haasaa dura bu'aa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Tashaalee Araasaan isinii bakka buusee asirraa bu'a. Akkam bultan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nachu. Kabajamtuu Dastuu Ahmad itti gaafatamtuu paartii badhaadhinaa magaalaa Boroodaa. Kabajamtoota keessummoota asitti argamtan, kabajamtoota horee mana barnootaa, kabajamtoota barsiisota keenya baay'een wajjin dadhabdan, kabajamtoota abbootii gadaa asitti argamtan, hundummaan keessanuu baga guyyaa kabaja daa'imman abdii egeree itti bu'aa isaanii hojjechaa ba'an itti argan baga geessan baga waliin geenya jechuu barbaada. Ittaansuudhaan manni barnootaa Sheek Bakree akkuma maqaa isaatii dhaloota qubee oomishuudhaan yeroo lammataatiif eebba yookaan marsaa lammataatiif sirna kana gaggeessaa kan jiruu fi bu'aa hedduu mana barnootaa keessatti marsaa yookaan gulantaa lamaan barsiisaa ture guyyaa addaa kana yookaan guyyaa addaa godhachuudhaan eebba barattootaa kana akkaataa isin agartan kanaan gaggeessaa kan jiru ta'uun nutii fi koreen waan kanaaf dhaabbate yookaan barsoonni mana kanaallee gammachuu guddaa nutti dhagahame asumaan ibsuu barbaada. Manni barnootaa kun bara kana keessatti marsaa lamaan daa'imman amata 4 hanga 5 akkasuma amata 6 bakka lamatti qooduudhaan waggaa kana guutuu barsiisaa kan bahedha. Kana keessattis waa malee afaan sadeeniin nagaa isin gaafanne. Manni barnootaa kun akka magaalaa Boroodaatti manneen barnootaa bu'uuraa Boruu lama qabna. Lamaan kunuu kan hawaasa hunda hirmaachise, kan amantaa hunda hirmaachise, kan sabaaf sablammii kamuu hammate, kan afaan hunda of keessaa qabuu fi bu'aa barattoonni kunillee agarsiisaa jiran as keessatti hundummaan keenya asitti kan waliin agarruu fi gara boodaatti bu'aa isaanii nutillee kaa'uu dandeenya waan ta'eef barattoonni keenyallee yookaan daa'imman isin argitan kun umurii isaanii fi dandeettiin isaanii kan wal madaaluun itti dhugaa dubbachuuf dhugummaan dhaloota qubee kan nama jechisiisuu danda'udha jechuudha. Bara barnootaa kana keessatti jijjiirama amata darbeerraa addatti afaanota sadeeniin barachaa kan ba'anii fi keessattuu barattoonni gulantaa tokkoffaa barachaa jiran afaan Arabaatiin, afaan Amaaraatiin, afaan Ingiliffaatiin barnoota silaa nuti qabnu addatti waggaa guutuu barachaa kan ba'anii kanas gara boodaatti bu'aa isaanii arguu dandeessu waan ta'eef yeroo san bu'aa isaanii kaa'uu dandeessu.
dhugum dubbachuudhaaf tarsiimoon mootummaan keenya qabatee deemaa ture maammata godhachuudhaan nutis mana barnoota bu'uura boruu dhugumaan bu'uura goonee dhaloota haaraa oomishuu qabna, dhaloota haaraa horachuu qabna yookaan dhaloota seenaa qofa lakkaa'u osoo hin taane seenaa galmeessu taanee darbuu qabna jechuudhaan hirmaannaa barsiisotaan godhameen, hirmaannaa hawaasaan godhameen, hirmaannaa koree manneen barnootaatiin godhameen barattoonni kun akka baratanii bakka ga'an godhamuun danda'amee jira. Bara kana keessatti harcaatii barattootaa keessattuu bu'uura boruu irratti baay'ee wanti mannuu fi baay'ee komiin illee kan jiru jechuudha. Kun maal agarsiisa? Barattoonni keenya yookaan maatiin barattootaa fedhii barnootaaf qaban yookaan hirmaannaan isaan mana kana irratti dadhaban quuqama isaanitti argisiisuu yookaan dadhabbiin isaanii dhaga'amu kan irraa arginudha jechuudha. Haa ta'u garuu manni barnoota bu'uura boruu bareedaa ta'e biqiltuu takka gaafa dhaabdee kunuunsitee guddiftee bakkaan ga'uudhaaf bakka inni itti guddatus murteessaa fi bu'a qabeessa waan ta'eef bu'uura boruu qofa tolchinee daa'imman keenya bu'uura boruu qofa keessatti barsiifnee bu'uura boruu qofa irratti eebbisnee kan dhimnu yoo ta'e galmaan ga'uu hin dandeenye. Akkuma amma barsiifnu kanatti akkuma itti xiyyeeffanne kanatti akkuma gaawwan itti goonee eebbisiifne kanatti kutaa takkattis waan isaan barbaachisu uumnee fi daree bareedaa uumnee fi teessoo bareedaa uumnee fi akka isaan barnoota isaanii galmaan ga'an gochuun gahee maatii barattootaa, gahee hawaasa barnootaa, gahee barsiisotaa fi gahee dargaggoota dubartootaa waan ta'eef isinillee gamanumaan akka nu cinaa dhaabbattan ergaa dabarfachuu barbaada. Asumaan gamanumaan hawaasni keenya kan galateeffamuu qabudha. Baay'ee kan jajjabeeffamuu qabudha. Waggaa takka keessatti kan manneen barnootaa jaarraa eeguuf ijaaruu hin dandeenye. Akkaataa kanaan ijaartanii bareechitanii akka ergaa dabarsuutti akka ilmaan keessan itti barachuu danda'u, akka ilmaan keessan gammachiisuu danda'u, akka bakka biraatti illee dhufanii muuxannoo irraa fudhachuu danda'anitti mana bareedaa kan akkasiin fakkaatutti ijaartanii ilmaan keessan akkasiin itti baratan gochuun isinillee gamanumaan ulfaadhaa galatooma baay'ee isin jaallannaa jechuun barbaada. Gamanumaan ergaa kiyya gabaabinaan hangana isinii dhaameen ergaa dabalataa akka nuuf dabarsan itti gaafatamtuu paartii badhaadhinaa magaalaa Baroodaa Aadde Dassuu Ahmad bakka kanatti nafeeraa kabajaan na simadha. Akkam bultan? Nagaya qabdanii? Kabajamtoota kaabinee magaalaa Baroodaa, kabajamtoota barsiisota keenya, kabajamtoota koree mana barumsaa, kabajamtoota qaamota asitti hirmaatanii akka qophiin tun nu bareedu taasisan, kabajamtoota maatii eebbifamtoota baga guyyaa har'aa kanaan isin geenja. Kana eebbii barattoota kanaa hedduu nama gammachiisa. Ijoolleen tun ijoollee heegareeti. Abdii baruu manni barumsaa kun wannummaan abdii baruu jedhameefu ijoollee kanaaf biyya kana namarraa dhaalaa jechuudha. Warra amma jiru kanarraa namni biyya dhaalu ijoollee kanaa jechuudha. Hedduu gammannee baga itti geessan baga gammaddan baga walumaan gammanneen isin jira. Kanumatti aansee ergaa dabarfachuu barbaadu maatiin barattootaa kun hanga ammaatti maatii kana bira dhaabbattanii ijoollee teessan kana barsiisota kanaan dabalattanii ijoollee teessan tun akka barattu akka cimtee barattu kan taasiftaniif hedduu galatoomaadhaa maatiin kaniin handhaamuu barbaadu ijoolleen tun mana bareedaa kana keessa teessee barattu. Ijoolleen tun yeroo akka takkatti ol dabartu akkuma amma asitti mana bareedaa keessa teessee barattetti achilletti illee kutaa akka gisee dabaran kan haalli mijaa'ee fi mana bareedaa keessa akka ijoolleen tun teessee barattu maatiin barattootaa uummanni magaalaa Baroodaa hawaasni bal'aan cinaa dhaabbattanii mana barumsaa keenya kan sadarkaa tokkoffaa kun akka amma keejii kun bareedu keenya kan sadarkaa tokkoffaa keenya bareedu. Sammuu ijoollee kanaa mana bareedaa kana keessa teessee barattu. Mana barumsaa kanaan nu cinaa dhaabbattanii hawaasni keenya akka nu deeggartan maqaa bulchiinsa magaalaa Baroodaatiin isin gaafadha. Baga gammaddan, baga gammannee baga guyyaa har'aa kanaan nu jechuun barbaada. Galatooma.
Pirezidaantii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Baroodaa Aadde Datuu Guddifnee galateeffannaa mee hamilee irra deebi'aan hafnaa biraa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaan tokkoffaan mana barnoota bu'uura boruu Sheek Bakrii Sabaloo lammaffaa magaalaa Baroodaatti argamu hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Kutaa lammaffaadhaan yoo rabbi jee hanga walitti deebinutti walaloo barattuu Hilwaa Caalaatiin turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennaan. Mana barumsaa bu'uura boruu Sheek Bakrii Sabaloo lammaffaa walaloo walaleessaa gurra naaligeessaa gurra qofaan afaanin jallisaa mata dura walaloo guyyaa barumsaan ni taasamu namaatiin daa'ee kutaa dabalataa mutannoo qabsisaa meeshaa qaroominaa hundee dagaaginaa ibsituu dukkanaa galmeessisuu kan waan dhaggeeffatanii guddaa Barattuu Hilwaa Caalaa jedhamti hamilee irra deebi'aan haadha. Hamilee barattuu Hilwaa. Eebbifamoon keenya baadhatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii koongiraachuleeshin hundumti